gara sagantaa keenyaatti seenne inshallah sagantaan guyyaadhaa waliin qabnu akkuma isiniin jedhetti waa'ee karaa Suudaaniitiin warri diinni karaa Suudaan Soomaalee biyya keessa bakka hundarrattu duulota adda addaa bananii jiranii duulli baname kun akkuma isin beektanitti Jawaar Faatikaa lafa jala dhaaddannoo kaleessaa turanii waan hunda xumurree jirraa mootummaa kana jisuuf jedhee nama lafa dhaadachaa ture keessaa tokko Jawaar Mohaammed jechuudha. Baraaruu bayyana fakkii ceesisuudhaaf taphni kana dhume isaanuu fixaniiru. Goolii meeqa ofirratti galchaniiru. Goolii meeqa maanoo meeqa tuqanii tokkoffaa ofitti dhiituu ofitti galchuu lammaffaa goolii irratti kubbaa maanoo tuquu itti galchaa jirra. Kuni waan dhume tapha kan jedhu. Taphni kun dhumateera baramma 85 minutes or more. Kuni tapha itti aanuuf qophaa'ee jirra. Mariin keenya inni guddaan wanni wanni kanoonni isinii ka'e maali gama isaaniiti jechuudha. Warri diinonni baandaa fi warri gartee ilmaan Oromoodhaa 4 kiiloo jiraachuun isaan dhukkubsu warri diina keenya kaleessaa fira godhatanii aanaa aalii godhatanii isaan himatan akkuma isin waliin laalaa jirruuf hordofaa jirru kanatti findhee jira daqiiqa 5 hafeeyyan jechuudha. Maaliif 4 kiiloo keessaa baasanii yookaan wayyaanee yookaan nafxanyoota kaleessaa fiduudhaaf waan hunda fixanii jiran. Kanaan maal fa'a godhan yoo jettan karaa Somaaliitiin boombii xamadamee jira, karaa Suudaaniin boombii xamadamee jira, karaa Jibuutiitiin boombii xamadamee jira, Finfinnee keessatti, magaalaalee gurguddoo keessatti wanni isaan hin godhin hin jiru. Ikoonomiidhaan hattoota biyya keessa jiran warra mootummaa kana irratti hanna nu dhoorkee saamuu, ilma hiyyeessaa saamuu nu dhoorkee, nu warra qabeenya qabu, warra mootii, warra akkasii amma nu gartee bututaa qotee bulaa Oromootii fi horsiisee bulaa waliin qixa jiraachuu hin dandeenyu warri jedhee gartee lafa dhiituu fi makiinaa gaggaarii Oromoo irraa oofanii ganda Oromoo irraa buqqisanii baalaa gizee warri gartee hangoo qabu wajjin uummata saamanii wal qabatanii fixaa turan. Kanaaf warri kun qophii guddaa waan hunda gama ofiitti xumuranii jiran jechuudha. Akkuma kalee isinii tuqee jira gabaabumatti. Haala kanaan wal qabatee dheengaddas warri wayyaaneedhaa kan Suudaan keessa jiru Suudaan achirraa bobbaasuudhaanii armii sabaa warri jedhaniin akkuma biyya seeneen dhawamee raayyaan ittisa biyyaa galatoomu magaalaan biyyattii tanaa gartee barbadeessanii ajajaallee harkaan qabanii isinii gabaasee ture jechuudha. Amma immoo kan itti aanu Alburaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuudhaan karaa gartanii Gondariini naannoo Gadaraaf jedhanitti waraana seensisuudhaan humna daangaarra jiru milishaa Itoophiyaatiin waraanni isaanii olitti bu'uun himamaa jira jechuudha. Inni kuni wanni kun milishaan karaa saniin seene kunneen kan Alburaanii isaanis ka Itoophiyaa irratti lola bananii Shaabiyaa gargaaruudhaan wayyaanee gargaaruudhaan Jawaar Faatikaa wanni isaan qopheessaa dalagaa turan isa kanatu karaa san gubbaan deemaa jira jechuudha. Kun maaliif warra wayyaanee gargaaruuf wayyaaneen ammoo karaa naannoo Amaaraatitti akkuma isin dura gartanii tuqamaa turetti karaa Walqaayitiin qabachuudhaa fi duula guddaa godhaa jirti. Lola karaa afuriin bantee Shaabiyaa balbala banuudhaaf duula guddaa tattaaffii godhaa jirti jechuudha. Kanaaf jeneraalli osoo biyya keessatti lolaa jiran Chakaanii wal lolu jechuudha. Jeneraal Alburaan gamanaanis gartee bu'aa hedduus inni argatu ni jira gaanfa Afrikaa kana. Naannoo lolaa godhuuf tokko meeshaa lolaatii fi gargaarsa karaa warra Ijiptii irraa argatanii inni lammata Asiyaasa Forqillee hadha hiree isatti dhufte kana gartee ofirraa baraaruudhaaf waa itti darbee isaanillee akka seenanii raabshaa naannoo san gubbaa kaasan godhuuf deemaa jira jechuudha. Walqaayitiin irratti ammoo karaa Shireetiin karaa Suudaanii daangaatiin biyya keessaan karaa hedduun duula Walqaayitiin rabbanuudhaa fi ka deemamu. Kanaaf waraana Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa biyyattiidha jechuudha. Haala adda addaatiin humna adda qoqqooduudhaaf duulli guddaa sagantaa qophaa'e keessaa kun tokko jechuudha. Kun TPLF mooraa lama baatee wal dhahuuf jirti gartee bakka adda addaatitti walitti bu'iitiin ni jira jechuudha. Kanarraa kan ka'een Geetaachoon gartanii Geetaachoo Raddaa waan kana irratti waan dubbate qabaadha. Lolli deemaa jiru wanni godhamaa jiru kuni Shaabiyaadhaa fi warra ijoollee Tigraay guuranii humnaan leenjisanii isaan gargaaruudhaaf qophii warri Gabratsiyoon faati godhaa jiran ta'uu isaa ibsee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee biyya keessa walumaa galatti karaa naannoo Tigraay keessatti wanni deemaa jiru waraana isaan qopheeffatan karaa afuriin lola bananii keessaayyuu Shiree karaa Shireetiin Shiree Shiraaruu lafa jedhan warroonni naannoo san beektanii beektanii Walqaayitii irraan lola bananii tokko Walqaayitiin Amaaraa fi uummanni Tigraay irratti tiyya irratti yeroo dheeraa irra wal dhabbii guddaa qabanii lafa san Kolonel Dammaqa Zawdu nama jedhantu gartee yeroo dheeraa bakka isa irratti qabsoo godhaa ture.
Inni kun kanaan wal qabatee lafti sun lafa albuuda qabduu fi lafa istiraateejii taate waan taateef bakka san qabachuudhaaf warri TPLF tattaaffii guddaa godhaa jiran jechuudha. Kanaan wal qabatee raayyaan ittisa biyyaa deebii waan sanii deebisuudhaaf qophii guutuu xumurate kan jedhu himamaa jira jechuudha. Jeneraal Taaddasee Warradafaatis waa'ee kana gubbaa akka waan deemaa jiru kanarratti isaanis yaada kennatan qabanii. Walumaa galatti biyyattii gara jeequmsaa wanni isaan yaadan Itoophiyaa gara naannoo Somaaleetiinis ni yaadatanii torbaan dabre kana gartee walitti bu'iititu jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadha. Sa'a 72 kenneefii jira. Sa'aatiin sun dhumate jira fakkaata amma. Wanni kun tuttuqqiin karaa cufaan godhame kun Eertiraadhaan, kun asiin karaa Suudaaniin, kun asiin karaa Somaaleetiin, kun akkuma isiniin jedhe biyya keessattis boombii adda addaa awwaalaa turan jechuudha. Kanaaf wanni kun Jawaar Faati wanni as bahanii galgala ganamaa lallaban qophii qopheessan karaa jechuudha. Waxibadii yookaan ammoo siiboo Itoophiyaaf qopheessan muummicha ministeeraa akkaataa itti aangoo irratti buusanii biyya tana itti diigan irratti kan qophaa'e. Kanaaf tattaaffii guddaa karaa wayyaaneetiin karaa humaraa maal kanneen irra qophii adda addaa godhanii sochiileen adda addaa godhamaa jira jechuudha. Keessaayyuu kaawwanni hamilee isaanii cabse duulli kun akkaataa itti qindaa'e itti mul'atutti armii sabaa kan jedhan kana seenee eegas waraanni Suudaanis achirraa seenee karaa sadiin ammoo biyya keessa wayyaaneen duula bakka sadiin waliigalatti 4 ta'a. Karaa Suudaanis seenamu biyya keessa karaa Shiraaroo maal kanatti ol qaayiti irratti godhamu. Gaafa isaan balbala kanneen banan duulli isaan kaan jechuudha. Asiin karaa Affaariinis ofii walitti bu'aa jiranii warri amma lafa Tigraay baraarra jedhee bahee gartee warra Geetaachoo Raddaa ijaare warri Gabra Tsiyoonfaa gartee faallaa isaanii deemuun walitti bu'iitiin asiin durallee ture ni beektanii warra Affaar keessan leenji'ee. Kanas achiin lola bananii yeroo kana ta'e waraana Itoophiyaadha wanni isaan yaadan bakkoota adda addaatitti humna adda facaasuu, faannoo jabeessuu, shanee jabeessuu akkasuma gartee daangaalee karaa Mooyyaleetiin Baale keessaan Harargeedhaan kana hundayyuu sagantaan lafa kaa'ame dheeraa ture jechuudha. Haa ta'u wanni isaan amma godhaa jiran faannoonis ibsaa isaan baasanii jechuudha karaa zammana kaaseetiin. Rakkoo hamaa nutti dhufee jira. Warri nu diigu nu keessa seenanii kan nu keessa seenanii diigaa jiranii ammoo amma haala addaatiin nu dhufanii wanni addaan nurra dalagamaa jirtu kan jedhu booyaa jiran jechuudha. Diinni biyya kana diiguuf deemu raakkiiloodha abbichuu baafna jedhanii deeman ofii wal nyaatan hundinuu hagammatti bakki raayyaa ittisa biyyaatii waliin bu'ame xiqqaadha. Armii sabaa kan jedhan san qofa yookaan armii 70 jedhan sun isa qofa jechuun karaa ittisa biyyaa dhahee yeroo gabaabduu keessa kaan fixee kaan booji'ee ajajaa isaaniillee harkaan qabe ka achirraa hafe ofii wal fixaa jiran jechuudha. Ufumaa bakka jiranitti wal dha'u jiranii fuula keessa wal deebanii keessaa Tigraay keessa jechuudha. Meeshaalee qaban zuu asiin dura awwaalan taankilee maal kanneen baasanii humna gartee leenjisanii qabanii fi kan duraan jirus walitti qabanii sochiilee godhaa jiran jechuudha. Kaawwanne isaan ammoo sakaalee maalidhaa ofii fuula keessa wal deebi'anii akkaataan isaan yaadanii lafa kaayan waraanni Itoophiyaa fiigee jidduu seenee balaa tana ho'isee yeroo waraanni raayyaa ittisa biyyaa seenee lola kana bane bakka adda addaa biyya keessaallee rabshaa kaasuudhaaf lafa kaa'amee jawwee fa'aa leenjisanii yoo kana guutuun isaan lallabaa turan sooshaal miidiyaa irraa sagantaan silaa isaan lafa kaayanii humna qabaa raayyaa ittisa biyyaa mootummaan kun akka gaarii waraana ijaarratee jira teekinooloojii qabaa. Teekinooloojii kana waan inni abdatuuf gara tokko qofatti yoo daangaa karaa asabiin irratti lolli banamu taate gara takkaan Eertiraa ganamsan injifataa. Akka inni kanan goonee fi humnoota adda qoqqoonnee humna xiqqaadhaan naannolee adda addaa keessaa lola bannee akkasiin gartee biyyattii tan akkasiin diigamtuuf waan qabatanii gadhiisan dhaban wallaalan goona jedhanii duulli kun lafa kaa'ame jechuudha. Garuu mootummaa Itoophiyaa isaaniin dursee waan hundaa harkaa qaba. Eessaa akka sossoo maal akka dalagamaa jiru waan argaa jiruu fi suutuma jedhee hundaa yeroo barbaadetti kabalaa barbaachisu kabaluudhaan kaawwan ammoo dhiisee taa'ee ilaalaa jira jechuudha. Haawwac coolaa nyaattu. Keessaayyuu Jawaar Faati icciitii guddaa gartee kan mootummaaf kennan yeroo maraa wallaalinna siyaasaa wallaaluu irraa ka'e akkana godhaa jirraa akkas godhaa jirraa uummata ijaaraa jirraa gara siin dhufaa jirraa kanaan waliigallee jirraa sanii waliigallee jirraa jedhanii silaa namni mootummaa tokko irratti duulu icciitii qabatee waan jiru hundayyuu waluma ka'eetuma tankaarfisan fudhata jechuudha. Garuu gaashe Jawaar Faati yeroo waa liqimsanii fi yeroo gartee waan arraba jala kaatan tana kaatan takka ammoo gartee qulqullitti liqimsan sammuu waan hiikkatuuf waan silaa dubbachuu hin qabne sooshaal miidiyaa gubbaa dhufanii dubbatanii jechuudha. Ijaaramuu isaanii akka itti jaalatan mootummaa kana diiguudhaan waa hunda xumurachuu walii galuu eenyu fa'aan akka walii galan eessatti akka walii galan maalam godhuu deeman guyyaa mara gartee nutti himanii jechuudha. Fakkeenya Jawaar amma torbaan takka tafe nuun jedha kun duratti isin dhageessetti daqiiqaa 5 tafe nuun jedha jechuudha. Kana jechuun akka isaatti gara hundaanuu asiin durallee miidiyaa irra bahee xumurree jirraa jedhe waan hundaa amma achuun duuba nu deebisuun jiru
dhumatee jira, xumuramee jira. It is done, alquran dhumatee jira jedhee afaan sadiinuu harka dhaatee utaalee gabbayee jechuudha. Maaliif itti kennanii sagantaan jiru kana jedhanii jarri ammoo dhufteeti Facebook gubbatti dubbistee jechuudha sagantaa deemu. Mootummaan tika tokko malee ifaajee tokko malee waan isaan dalagan karaa isaan deeman argachuudhaan guutuu isaaniitu fashalsaa jira jechuudha. Keessaayyuu qabxiilee torban dheengadda walgahii godhadhee paarlaamaan gartee irratti dabarse keessa yoo isin agartanii jettan sagantaa isaan lafa kaayan akkaataa uummata fakkeenyaa fi ganda keessatti saamsisuu fixuudhaan gaafii uummata mootummaan hin deebisne saamaa jira jedhu san mootummaan deebisuun uummata akkaataa deebiseetti ijaaru rakkoo uummataa furuudhaan shaffisaan waan jiruuf gartee karaa exchange yookaan ammoo doolara alaa seenuuti warri abbootii qabeenyaas keessa jiran mootummaa kan akka baankiin qullaa ta'uu fi black marketiidhaan mallaqa biyya keessaa doolaraa fagaa birriin baatutti guuruudhaan dalaganiif waan keessa abbootii qabeenyaatiif warri kaadireen ministeerota irraa eegalee warroonni waajjiroota adda addaa keessa jiran mootummaa kanarra shira dalagan guutuu isaa mootummaan akkaataa itti gartee fashalsu gubbaan lafa kaa'e kun akka malee isaan rifachiisee jechuudha. Maaliif duulli guddaan kan isaan godhuu barbaadan warra biyya keessa jiru kanaan mallaqaan namoota bituu keessaayyuu warra naftanyootaa fi TPLF sanyii isaanii akkasuma diqaalaa Oromoo himatee Oromiyaa keessa jiru kanneen bitanii ijoollee hiyyeessaa namoota hubannoo hin qabne abbootii qabeenyaa kanneen bobbaasanii biyya kana rabshaa walirraa hin cinne kaasuudhaan dalaguudhaaf gulufanii jechuudha. Kun hundi isaatu wanni gaggabaabsee isin tuqu maalidha? Hundi isaa tooftaa kasaare agartee itti dalaguu hin dandeenye mootummaan kun yeroo teekinooloojiiti. Yeroo namni adda agartee waan hundaa infoormeeshiniin osoo ifaan argattu keessaayyuu namoonni siyaasaa dalana jedhanii deeman namni akka Jawaar Faati keessaa jechuudha. Isaa wannaaf osoo hin taane an dura dhaabbachuuf osoo hin taane haasaa isaa guutuu yoo isin ilaaltanii jettan findhee akkas goone daqiiqaa 5 hafe nama kana siyaasaa beekan jechuudha. Namni siyaasaadhaa yeroo cufaa waan godhu deemuun dubbatu. Agartee godhe. Gartee sagantaa sanitti milkoofnee jirra. Sagantaa biraa yookaan karoora biraallee qabna. Akkaataa istiraateejii qabsoo kennaa jedhee lafa kaa'an malee waan godhaniif keessayyuu namoota walii galan yoo walii galan waan irratti walii galan wanni horii nu galchinutti dhaaba adda addaatii kaayyoon keenya adda addaa ammoo mootummaa kana cabsuu irratti silaa wanni amma inni natti aana jedhu san natti aanan jedhan wallaala siyaasaa jedhe malee akki jedhan akkamii nuti diina kiyyaa fira kiyyaa kanarratti gartee nuti diinni kun diina waloodhaan qabnu gartee kaayyoon teenya gargaarsi taatu sagantaan siyaasaa kennaallee gargar ta'u mootummaa kana ammoo waliin nu miidhu jira waliin gartee gamtoomne buqqisuu deemna siyaasa akkasii dubbatan sila isaan ammoo akkasoo hin taane waliigallee jirra akkana goonee jirra wanni godhu deemnu ammoo rakkoo kaleessaa sanniin waan akkana taanii san dadhabbina keenya baafnee amma mootummaa kana jissuu deemu jirra yoo jissin akkana goonee deemaa jirra waan hundaa xumurree jirra findhee jirra dha'ee lafa kaan fixxanii yoom amma fageenya daqiiqaa 5 hafee jedha daqiiqaa 5 jechuun guyyaa 5 haa ta'u torbaan 5 haa ta'u gaafa wanni sun dhumatee uummanni inni taa'ee caqasu osoo wanni sun dhugaa taate meeti jedhaan borullee deebi'ee waan biraa dubbataa jechuudha. Siyaasa akkasitti hin dalagan. Gartee akka itti dalagan silaa uummataafis waan himantu qabaa, paartii siyaasaati waan himantu qabaa, miidiyaarra waan dubbatantu qabaa, adda waan dubbatantu qabaa, dura ijaaramanii as dhufanii akkaataa itti walii galan karaa siyaasaatiin yoo qawwee qabaatan karaa qawweetiin gartee karaa lamaan qabsoon kan godhamtu qabsoo karaa nagaatiif qabsoo karaa hidhannooti jechuudha. Lamaan irratti warra hidhannoo irratti kana waliigallee warra qawwee harka warra kana irra waliigallee jedhamee kalaa silaa uummata ammoo warroota paartii sanniinitiin jechuudha akkaataa qabsoo kana itti godhan uummata itti ijaaran itti sosso'an istiraateejii isaanii silaa guutuu isaaniitu lafa kaanii namaa himan jechuudha. Kanaafuu waliigalatti wanni kana isinitti tuqeen maali? Duulli isaan kaanii lafa kaahan warri duubaa itti kennu warra muddame Asiyaas Afawarqiitii fi Alsiisiin Abdulfattaa Siisii illeen muddamsuu keessa jiran lachuun. Eertiraan yoom qabanii Itoophiyaan na ajjeesti moo hangoorraan ariiti moo qabdee mana murtii addunyaan akaleessitiif hirriban qabu jechuudha. Abdulfattaa Siisiin ammoo bishaan eebbi guyyaan asiin ga'e abbaa gartee kaawwanni hundi xumuramee jira. Ji'a tokko waan hin geenyetu jira. Isa kana gaafa eebbifamee achii ba'e osoo inni waa takkaan goone kasaaraa isaa uummannis biyya keessatti ka'u siyaasaan isaa addunyaa irra iyyaa ture baajata guddaa baasee biyya Arabaa dhaqee Awurooppaa haga Ameerikaan baatutti zarraa fedhee waan kan lafa dhiitaa ture bishaan kun hidhamu akkanan osoo inni eebbifamee jechuu ba'e gabaan addaan galtee jechuudha. Asabiin illee yoo deebistee mootummaan kun deeffatee jedhe gabaan hunduu addaan galte. Wajji ganda keessaa wacan kun guutuunu addaan galte jechuudha. Ergamtoonni diinaaf baandaan olii gaffiigan kunillee namni horii itti kennu hin jiru baajata biriin qabdu uummanni Oromoo kalee saamaniif wanna godhannadha namni horii itti kennu hin jiru gabaan addaan galte jechuudha. Walumaa galatti fakkeenyaaf namni akka Gaashee Jawaar Faati kafin waan hundaa barri kun akkanaa eenyu jedhee lafa kaahu gaafa warri kun addaan gale boru waan gabbayee dubbatuun qabu jechuudha. Qullaafa inni makaa kitaabolee fi gurgurachaa Ijipti irraallee waa butaa Shaabiyaa irraallee waa butaa TPLF irraallee waa butaa si gartee naftanyoota biraallee waa butaa akkasii gartee kaazinaa keessa waa darbachaa jira jechuudha. Maaliif irra maa'ii yeroo uummata Oromoo illee ittiin saaman
diina biyya kanarraallee gartee itti waa butan waan ta'eef sa'a 24 hori'aa jiranii jechuudha. Fayyaalessi tana quban qabna ammoo tana dhugaa see jala fiigaa jechuudha isin galee. Kanaaf akkasii gabaabdumatti wanni kun ka gara Suudaaniin deemaa jiruu fi karaa Tigraay keessa ka'ee deemaa jiru kun wama wal qabate maddi isaa bakka irraa dhufee Ijiptii fi Shaabiyaa irraayi isaan lachuu gartee ka muddamsuu akkuma isiniin jedhe kana warroota qaban baandaalee bobbaasaa jiranii. Baandaaleen ammoo tawaa takka illee waa godhuu dandeettuu miti raayyaan ittisa biyyaa qawwee isaa taatee taa'ee ilaaluu jira jechuu waan deemu. Yoo gartee bakka daangaa laayinii diimaa irra dabran dhaqee kabalaa akkuma beeku sanitti hagana dubbiin taphni jechuudha. Ammoo rabbi khayrii haa godhu walumaa galatti mootummaan Itoophiyaadha warra daangalee jiru bututtuu liga duriitu kanaa qofaa miti.